ati dachati kenne adeero mootu ummanni kiise an yaada kiyya kun afaan barina booda waan dachas gurraacha ta'eef zarumaaf dachas hin bira dhaabbatee jedhina hoolota waan dachas gurraacha ta'eef waan isa fakkaatu dachas hin bira dhaabbatee naan jedhina sinitti silaazi waan nama jetta yoo dhabdan homooyitiin ooftanii gandatti nama gajjitani asli waan dachas gurraacha ta'eef bira dhaabbatee jedhina adeeron sa'aan kun amma isaan biratti magriibno adeero dachas sirba jala hate jettan san sa'aatiin kun amma isaan biratti magriiba namni magriiba salaatat horii ta'uwata kanaaf nuti maal godhuu qabna ilmaan isaanii waan isaan ittiin salaatan masjiidan deeman irras salaatan ittiin jiraatan goonefi yoo sagalee bareedaa qabaatan akka isaan nashiidaa wayii baasan waan taboruu ittiin dalagatan mana uduraa ittiin bareeffatan wayii goonefi sirbi sun 50 meeqa qaba jedhe mucaan sammuu keessa eenyunni dachaas sirba 45 qaba jedhe 45 san keessa amma tokkochisu yoo kaadeeroo ta'e dachaasin keessatti meeqatu hafe sirba 44 hafe jechuudha. Hattuun sirba tokko hatuu dandeetti lama hatuu dandeetti 45 kana guutuu hatanii sammuutti qabachuun hin ulfaata. Beeta angil dachaas illee akka isin hattuu gootan nan dhibne. Namni sirba namaa gadhiise immoo hattullee hin jedhamu remix no bakka. Idmeen remix godhame amma. Fakkeenyaaf nama dullacha waggaa 42ti ujoolleen waggaa 15 sirba an qopheesse wayii yoo na jala baafte osoo nan iyyamsiisin remix gootee jedhama malee hin hate hin jedhamu. Aartii seera aartii baradhaa ofillee. Seera aartii baradhaa. For example sirba tokko isinii kaasa. Sirba eenyu isinii kaasa. Sirba eenyu isinii kaasa. For example sirba Usmaayoo Muusaa. Rabbi warra jaannata isaa godhu. Sirba Usmaayoo Muusaa isinii kaasa fakkeenyaaf. Mucayyoon isaa dhiyoo kana haarawatti viidiyoon hin hojjenne remix gootee bareechitee finne ammayyeessitee sasseet. Kanuma adeeroon sun abbaa keenna abbaa dachaasi remix godhee bifa haaraatti ummata biraan ga'e ifaajii adeeroon irra barreeffateera ta'aa jirullee ummata biraan ga'e adeeroolleen beekame karaan taaneen mucaa hattuu gootanii beeksiftan malee jechuudha. Mucaa hamilee tuuxanii beeksiftan malee adeeroolleen beekame jechuudha. Bazzii angala pozitiivii haa yaadnu homa gaarii haa yaadnu yaada walitti wannoon jedhaa jechuudhumaaf. Adeeroolleen kenna dachaasillee kenna lamaanuu artistoota kenna kun artistii hangafa kun lafaa dhufa kabajaa kennineefi maach godhaa haa deemnuu lamaana tahaalno lamaan ninya dachaas ijoolleen baay'een si waliin jirraa jaartillee fuudhuu yoo barbaadde si fuusifna sirballee istiidiyoo akka seentu si goona ispoonsara sirraa taanaa jiran ispoonsara yoo akka duraanii sababaa girrigirrii kanaa sirraa citellee niiw ispoonsar ka Ameerikaa alle habiibi. Don't worry, hiriyoota kiyya karaa keessaa naa himan bilbilanii qubna garii naa himan. Asirratti TikTok irra warra TikTok iti miti. Warra Facebookattu naa hime warri gurguddaan jechuudha. Facebook irratti suuraa kee waan maxxansee asirratti waan sitti girrisaniif dubbataa jira malee osoo namni tokko hin dhageenye lakkoofsa kee karaa keessaa namarra barbaadee wal si quunnamsiisuu danda'a garuu እንደዚህ ተብላል ደቻሶ ሲትን ደጋያምን ኖ ፕሮብሌም አኖዩ ሲርበቲ ከና ሲር አርቲን ኦሮሞ ገነማ ገልገላ ነዋምቲ ዮ ሲር ዱራኒ አፍርታም ይሻናን ከነማ ተለ አኒ ጋፋ ዩኒቨርሲቲ ቻይና ጅሩ ሰበ ከናፍ ጀረ ዮ ጥቃተ ሲር በኩመ ተኮ ድበሸን ባሬፋዴ ለፋ ቀባ ሰጠዋለሁ ችግር የለም ወሪ ዲያስፖራን ስፖንሰር እንታና የተ አንሲ ከና ወለሎፍ የደለው አቲ ሰገለ ከከብሻል ለጋፋ ካትሰን መቀመ ሳብሪና ቆፈ ራጂ ጅርተ gadhiifta sabriina carraa guddaa lotarii guddaa hunda barsite wallahi nama wayii haftaaminaa bilbilee jechuudha baxaan haftaamno lixxitti yaalee haftaamno gaafa OBN irratti argesan naan jedha yaa asli bar gaafa OBN irratti dachaasiif sabriinaa argesan wallahi isa dhugaa rabbi argesan an maars irrattin aruuza godhaafuuf qabee jedhee sabriina maan eshi jennaan jireenya isaanii irraa jijjiira jedheetiin waadaa ofiif rabbii kiyyaa seene garuu sabriinan an jaalalaaf qophii miti jetteeni hamileen dhoofte nama itti dubbatu dhabee cal'ise nama bilbilaan kan hundaan jedhe jira waa'ee sabriinati waa'ee dachas quba qabdani namni gabbaa'ee dubbate jira bakka gurbaa rabbiin tokko seera dhiisa fedhu isin hattummaa isaa qabullee faa jettanii
feetan adeeroleen garaa isin haa nyaatu feetan immootu akka inni namoonni bira jiran ittillee haa hinaaftani kadar laman deebi'u kadar dhufee fira dhiisa du'aayii godhaaf rabbi haa milkeessu milkii waluma jala haa godhuufi namatti hin waanyina walla baqa sirbichi kadar ta'eef ka isaas ta'u sabriina fi sirbi sun siyaade maaree maleen sun si jaalle hisaaba maleen walaloon sunii fi maqaan sabriinatii fi adeeroon sunillee kadariin taniif dachaas amma booda maal gochuudha seefti ofii qofa eeggachuudha deebii namaa deebisuu dhabuudha kaayyoo isaa itti fufuudha sinigalee miti international modern artistii ta'uudha kanaaf immoo itti duuluu osoo hin taane gorsa barbaachisa ofitti qabuu barbaachisa warri biyya keessa jirtan ofitti qaba sinigalee akkuma arge akkan qamaane qamaa akka viidiyoo hin waraabne minamne ne silki yalla jiminji ahun in gorsa kana gorsa nama sila kana gorsa rakkoon ijoollee miidiyaa kana yoo namni nama kana argaru nama baay'ee jechuuf fooloo ittiin funaannachuuf maal indeza adelam mucaan kun akka inni bakka gaariin geenne laaltanii mucaa kana gorsa ofitti qaba hiriyyaa gaarii ta'aafi akkuma pirezidaantii maammee tokko qamaa viidiyoo waraabin dachaas sirbillee gizeessi dhufe afaan ke luluu goriitiniin viidiyoo waraabii gadhiisi itti deebii barcaan hin taru because yeroo ati dubbattu afaan si bulatuun qabu artistii guddaa ta'uun mala mucaan kun keessatti yoo dhageeffattullee loqoda harargee waan ta'eef xiqqoo malee osoo warra olii kana taateefaa sila haa caalu lammaffaa jedhanii jala ari'an akkuma ijoollee taawwanii mee dhageeffadhaa sagaleen isaa yoo dhageeffattu haguma harargummaa saniif xiqqashoo arraba furdata malee sagalee haa caalu hunda qaba bar mucaan akkaataa isin itti hattuu gootan naan galuwan nama tokko sagalee isaa dhageeffadha yeroo dhageeffattan taalentii haa caalu hunda keessa jira wallaahi dhugaa sitti himaan dhuguma sitti himaan adeerolleen harargee innillee harargee warri irra duulaa jirullee harargee homaa irra arga dhugu yoo mucaa saniin gurraachina wal fakkaanne malee wanni biraa wanni irratti wal fakkaanuun hin jiru hunduu obboleewwan kiyya dhugaa sitti himaan garuu irra deddeebi'ee dhageeffadhe handachaasa hin dhageeffadhe taalentiin isaa jechuudha mooderni ka ta'e artistoota amma dura kara baha biiftuutii ba'an keessayyuu sagalee addaa qaba dhugaa nutti himuu jettan amma kanallee yoo ta'e aslii wal nyaachisuuf jettan eessa namni waan garaa ofii dubbata akka waan namni ganda namaa wal nyaachisuuf hirriba dhabuu godhata gowwoonni as jalatti wal geekka tiktookii kun jechuudha dhuguma sitti hima annama gandaa fi gosaan wal nyaachisuu irraa haajaa qabu miti garuu mooderni ka ta'e sagaleen isaa dhaqii dhageeffadhu yeroo sirbu mucaan kaafi haa wal biran kaayu baay'ee daalloqoodha harargee keessa kaafi haa barreessitam kaaba yoo jettu kaab haa hedduun fayyadamu mucaan as keessatti loqoda keessatti maalitti waa'ee seer lugaa beeytanii miti waa'ee seer lugaan beeytani isin barsiifna harroota waggaa 27 wanni isin baranneefi gaafa isin ija dunuunfattanii deemtan isin barsiisuu rabbuma isin wajjin na gube na dhageeffadha loqoda as keessatti haan fayyadamu fakkee baay'inaan akka ijoollee harargeetti haan fayyadamu it is normal bakka international artistii fakkaata wallahi rabbi kenneef asli irraa fudhachuu hin danda'u ebalu caalaa irraa fudhachuu hin danda'u kan irraa fudhachuu hin danda'u kaddoo irraa fudhachuu hin danda'u kennaadha artistoonni as gayan hundi isaanii walaloof yeedaloo ka qaban hin jiru baay'inaan kanama artistiin gurguddaan kun hundi walaloof yeedaloon kanama biraati isaan dhufanii sagalee bareeda qofa qabanii sirban malee namni walalollee ofii barreessee yeedalollee ofii itti tolfatee ofii sirbu hin jiru ani ko nama walaloo beeku tokko barreessisiisee doolaara 100 ka yeedaloo beeku doolaara 100 tolchisiisee kaameraa dura dhaabbadhee akkana jechuun wallaalu waran kana jechuun maal taatan isin maaliif artistoota ammaatiif ka durii yeroo TV keessatti ilaaltuuf YouTube irratti ilaaltuuf stage irratti yoo ilaaltu maaliif baddaaf laga sitti fakkaata artistii durii for example Haruun fudhadha fakkeenya tokko isin kaaf Adam Haruun fudhama Adam Haruun inni ati teebbii keessatti duraan dhageeffataa turteef amma YouTube irratti dhageeffattuuf stage irratti dhageettu the same as tokko kennaa uumamaa qabanii meeshaan ammayyaa akka ammaa kun hin jiru international jechu fakkeenya isin galee miti Ali Birraa fudhadha fakkeenya Nuhoo Goobanaa fudhadha fakkeenya Usmaayoo Muusaa fudhadha fakkeenya warri maqaa isin dhaye kun for example warri maqaa isin dhaye kun
yeroo YouTube irratti dhageeffattus yeroo kaaseetan dhageeffattus yeroo TV irratti dhageeffattus yeroo qaaman stage irratti dhageeffattus the same as tokko dandeettiin isaanii ka uumamaati kennaa aartii ganamaa qabanii jechuudha. Galatoomi haloo daawwee hawwi haloo daawwee ani 96 yeroo baha dura xiqqoo Jubuutitti gaafa baandii wayii qopheessan qaama kiyyaan achi ture jechuudha. Sirba guyyaa san isin achirratti sirbite keessaa kaaga amma rabbi rahmata isii haa godhu yaadadhu kan maal beeytanii sirba haloo daawwee keessaa waa'ee xalayaa san na jibbitullee maarra amma keessan amma na keessaa badeera. Fakkeenya Muktaar Usmaan Muktaar kan Noorwee kan Umar Suleyman fudhu warra durii eebbisaa addunyaa faa fudhu warra durii hambaan artistoota kalee hacee ture haceen jaraa wajji jaratti makame hin deeme. Kazzaa wadii amma Oromoon artistiin isin qabu tokko hin jiru bara. Yellam xiqqoo eenyunni isteejii danda'u eenyunni Fayyisaa Furiiti tawbateera. Eenyunni jireenya biyya baqaa Keeniyaa kanatu akka tokko godhe malee Aliyyi Saabit. Kadir Martu eenyu maqaan isaa Andu'aalam ujoollee tanniin malee adeeroo warra durii warra ammaati hangafoota ammaati qamar dorgomaan qabu inni warra durii keessatti illee dorgomaan qabu ammas dorgomaan qabu sinigalee miti eenyu kabira George Abbu yoosanii miti yoosan isteejiin danda'u nuti anka isinin jedhaa jiru amma sirba jaraatinitti himaan jiru warra YouTube irratti yoo dhageettuu fi yoo lafatti dhageettu sagaleen jaraa tokko maqaa jaratti waamtanii nama walitti nan buusina. Amma shukrii jettan shukriin hiriyyaa kiyya nama na jaalala mana hundi darbu garuu sagaleen isaa ka YouTube irratti dhageeffattuu fi ka isteeji irratti dhageeffattu tokko miti. Dhiisaa nama waliin nan buusina koomenti baratanii ushoochi. Dhiisaa koomenti no tokkoomi. Isaa gizee inuu abbaa garuu amma ka lafaatii fi ka gubballee tokkoomi. Homaa rakkoon qabu. Isinii galeemi. Anama maal isinii jechuu barbaadeeti. Aartii Oromoo tana ka giddiin foolatee itti rarra'u jira. Osoo isin ofirraa deemi. You are the farmer. You are qotee bulaa. Kan nyaagaa attedim osoo isin jettuun embii isin keessa seenu malee warra jedhee itti rarra'u jira. Warra osoo ganamaa galgala aartiin Oromootu waamtu mootu rabbi sodaafaa dhiisu jira. Rabbi sodaatee faat keessaa deebi'ee baay'ee jira jechuudha. Amma mucaan kun hamilee qofa jabeessuu barbaada. Dachaas nama isa sirba hatee maarree ta'e jedhamuuf sirba koo maannim koo intin ayichilame ko. Fakkeenya yoo isinii kaasee fakkeenyaaf rabbi isaa rahmata isaanii haa godhu amma walaloo fi yeedaloon baay'een sirboota artisti Alii Birraa irra hedduun kanamaati. Ka Galaanaa Gaaromsaa irra hedduun kanamaati. Warruma lubbuun jiraniyyuu irra hedduun ka Saaliyaa irra hedduun kanamaati. Lubbuun jirti itti dawwalaa gaafadha. Galaana lubbuun jira itti himaa itti bilbilaa gaafadha. Ka Andu'aalam irra hedduun kanamaati. Ka barreessuu beeku hin barreessa. Walaloo ka yeedaloo itti tolchuu beeku itti tolcha. Ka sagalee qabu mootu itti kennama wal gargaaree aartii tayaa jechuudha. Waan namni tokkochi oofuu danda'u miti waa'een aartii. Isinii galee miti. Kanaafi ምንም ይሄን ያህል እንትን አይደለም። ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። ሲኒጋለሚ ሶ ከናፊ ኦማ ከተከቲታን ጀቹ በርባደቲ ለማንኛውም አመዳቻትን ቶኮ ፈረቲ ሴፍቲ ያስፈልጋል አኩማ ዶክተሪ ከና ujoollee mataan isaa wajjin maal jechuu bakkeem argitanitti qama minaamen nama guddaa wajji oole takka muudii pirezidaantii maammee san dhiisi silaa basilkino an silkii isallee qabu tiktookii isallee feesbuukii sarchi godhee feekinatti fakkaate homo argee biroo kiyya isheer godhataniif hin dubbisiin namni dachaasi wal quba qabdan na dubbisiisa nama full sponsor irraa ta'u jira na amana full sponsor hammasitti mootu
ati yoo duraan sirbi sunillee dhuguma akka jedhan kanamaa ta'e rakkoo miti warri walaloo barreessuu danda'an yeedaloo qopheessuu danda'an baay'ee jira ujoolleen obboloonni kee Oromoo sagalee kee dhagayan TikTokii fi kanaa fi OBN irra sagalee kee dhagayan warri sponsora sii ta'u uf qaban kumaatama jira anaa nama kone oltu na dubbise no problem shilingin sumuni wanni si kadhachiisullee hin jiru jechuudha wal si qunnamsiisa kun waada warra asli nu qunnamsiisi nuti sponsora full sponsora irraa taasi jedhee si qunnamsiisuuf ani waadadha asirratti maal taate akkas taate sirbi kun dhuguma keeti moo kanamaati minaamin jedhee obboleewwan kee ijoollee obboleewwan keetii walitti buusuun barbaadu amaanadha biraan nu gahi waan jiraniif kanuma keessan na dubbisi yookiin karaa keessan na qunnamsiisa isin galee miti reedidha jechuu ijoolleen si sponsor sirraa ta'uuf kana kanuma adeeroo keenna kaan immootu isallee bira haa dhaabbannu bira dhaabbachuudha jechuudha lamaanuu jabeessuu qabna malee gamaa gamana itti duuluu hin qabnu yaaduma jedhuuf mucaan kun illee sagalee qaba nama aartiti jabeessuudha adeeroolee nama ifaajee walaloo san qopheeffate nama ijaan qabne rabbirraayyuu hin argatta ayni si wurno ijaan qabuumi akkalaat godhoroodhami rabbirraayyuu argatta sinigalemi hundaa bira haa dhaabbannu akka nama adeeroo sanii yaadee fakkeessinee kaan hamilee tuquun qabnu jechuudha hunduu obboloota kenna kun abbaa kenna kun obboleessa kenna lamaan wajjinuu dhaabachuu qabnaa jechuudha maallaqa artisti iftuu nuuraa fa'aa wajjinuu dhaabbataatuma turre iftuun as jala jirtiin dhaabbataa turre artistoota baay'ee wajjin dhaabbataa turre amma yoo asirratti maqaa dha'ee booda nuura sanii deebiin haa deebisanii himan artistii baay'ee wajjin dhaabbataa turre warra akkanaa kanaa yoo bira dhaabne rakkoo miti sodaanne barakkitti dubbannu dhabne akka waan namni jibbaa namaa qabuu godhatanii akkuma itti kolfne barakko inde maa rakkoo qaba artiin asraa fa'aa wajjinuu dhaabbataa turre walla akkana kana wajjin dhaabbachuun nuti artistoota kenna yeroo kam dhaabbanna ganda firiitti haa dhalatani noo barane walla anamma sirba nasraa hin jaaladha laal gaara gamanarraa sagalee kee dhagayama gisee hunda sirbaa jechuudha aartiin na waamaa jirti nasrallee wajjin dhaabbataa turre inde gisgiraa qabannee bar kaayiroo kana keessa deemaa turre ibidda hixaana aarfata yeroo kamuu nama aartii wajjin hin dhaabbanna nuti fedhu abbaan nu haa jaalatu fedhu nu haa jibbu maaliif waan inni dalagu sun kasabaati akka sabaatitti yoo jabaate nu jabeessa waan ta'eef we stand by wajjin dhaabbannaa jechuudha understand negatiivii dhiifnee pozitiivii qofa haa yaannu bakka waa'ee namni tokko yoo dhufe itti girrisuun maaliif xuru adella